Angaasanas waan dhugiiti qixxuma wal qarqaareetu hojjanna. Jaalalaan itti gaafatamummaan nutti dhagahamee akkasitti hojjannee. Otoo manatti afaadhanii namni nu hidhe afuu hin dandeenyu aadaa keenya waan jaalannuuf. Manni Oromoo kan waggaa meeqa waggaa 100 ol jiraate qeensuun diigame gubatanii tokkummaa malee nu baasu hin jiru. Oromoo walii galuutu irra jira. Oromoo waliin ajjeesiin, Oromoo waliin fixiin. Sama Oromoo sama kulluudha. Sama nama tugne yaa Rabbi bara baraan si kadhanna. Yaa Rabbi sama keenya bara. Yaa Rabbi sama keenya bara. Waan ayyaana irreecha baranaan dhugee bara dhuftuun nu haa ga'u. Barii nagaa, ardaan nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa. Irreechi kun waa hedduu qaba. Nyaata qaba, dhugaatii qaba, uffata qaba. Kana hunda wal qixxeessitanii even yeroo makiinaan hin jirre itti kireeffattanii yeroo fiddan beeka. Akkamitti kana godhuuf murteeffattan? Dhugaadha fedhii qabna. Fedhii aadaa keenya, aadaan keenya akka guddatu aadaa boonsaa qabna, aadaa bareedaa qabna. Rabbaa galatoomu amma biyya adda addaatti dur dhuguma akka jettu otoo biyya kanaan dhufinni Awurooppaa keessatti inuma deemnaa turre. Biyya kanatti dhufnaan itti jabeessineetuma hawaasa keenya hawaasa Hoolaandii keessa jiru Barliidhaan dhufu Beeljamii biyya adda addaadhaa dhufu wajjumaan asitti wal gargaarree kabanya irreecha keenya guddachaa deemee mul'ate. Ammas ga'utti amma kunoo namoonni adda addaas bakka bu'aan illee amma nulli gaa waggaa 8 gadaa keenya dabarsinee waggaa 8 dabarsinee waggaa tokkichatti daballee waggaa 9 nani tajaajilaa turre. Garuu tajaajilli kun waggaa dabarsinees kenninu takkaarraaf ni beeknu. Otoo afaayyuudhanii dandeenyaaf hin dandeenyu Hoolaandii duwwaa otoo hin ta'in nu Jarmanii seessas hin deemna. Irreessa waggaati ayyolee. Mana nagaatti gala akkanuma kan irreecha baranaatti nu ga'e irreecha bara dhuftuutiin nu haa ga'u ulaa jiraadhaan of galcha. Kanaaf aadaan kun immoo aadaa Oromoo, aadaa guddaa, aadaa boonsaa qabna. Otoo manatti afaadhanii namni nu hidhe afuu hin dandeenyu aadaa keenya waan jaalannuuf. Nyaacha dhugaatii immoo an jedhu kophaa koo miti kophaa keenya miti dubartoonni Oromoo akka dhiirri ga'eessaa hojjetaa walitti fidaa warri dhiiraa dubartoonni keenya immoo wal gargaarree dhangaa lagaa sana qixxuma kan galgala qophii dubartoonni Oromoo Awurooppaa keessa Beeljam Barliin warri dhufan qixxumtu wal gargaarreet dhangaa sanas waan dhugiiti booka qixxuma wal gargaarreetu hojjanna. Maaliifuu namni qixxumtu fedha namni abalu kan hojjedhu otoo hin ta'in waan aadaa keenya miidhagsu namni immoo reeffata dhufe sabni keenya biyya fagoodhaa dhufu dhandhamee akka galu wal gargaarree dubartoota keenya Awurooppaa keessa jiran dubartoota Oromoo wajjiniin warri dhiiraas bukkee keenya dhaabbatanii nu jajjabeessanii waan nu hin dandeenye dhiirri nu gargaaree akkasitti wal gargaarreet malee nu kophaa miti humna walii taaneet wajjiniin hojjanna dubartoota ciccimoo qabnaa Awurooppaarraas Barliiniin dhufu Beeljamiin dhufu wal gargaarreet aadaa keenya akka nu bareedu akka nu guddatu gara fuulduraayyuu abdii guddaa qabna kana caala akka nu guddatu barbaanna. Akkuma kun amma biyya keessatti baay'ee jijjiirama guddaa jira baay'ee itti boonna warri biyyaas baay'ee namatti tola aadaan irreechaa baay'ee guddatee bareedaa jira nus immoo nu gammachiisa hoggaa aadaan keenya akkatti kabajamu hoggaa akkatti mul'atu baay'ee itti boonna. Kanaaf nu gammachuun goona waltaaneet dubartoota keenyaan warri dhiiraas nu gargaaraniiti malee nama ana kophaa nu lamaan kophaa miti. Irreessi waggummaa hooyaa birraa abbaa qubatetto hooyaa birraa magaalli dammummaa hooyaa birraa abbaa dhungatetto hooyaa birraa birraan bari'ee jabina yaa ijoollee bari'ee
aadaa Oromoo kana biqilee akka dagaagu gochuu fi itti gaafatamummaa sitti dhaga'amuutu irra jira. Edda gaafa abbaa malkaa fi haadha siiqqee jedhamee bara 2012 biyya Jarman irraa kabajaa irreechaa sirna irreechaa fudhannee galleerraaf edda dirqamna abbaa malkaatii fi haadha siiqqee nutti kenname wanti kun dagaagee akka gara fuulduraatti deemuu fi namoota kakaafnee waan durraa eegamus goone haadaan kun akka guddatu akka dagaagu biyya kanattis bira dhaabbanne sana duras akka irreechi ichibamu Awurooppaa keessatti akka dhaabbatu keessatti qooda waan qabnuuf haadaan kun dagaagee jiraatee akka guddatu gochuudhaa fi itti gaafatamummaan sun yoomumaa nutti dhaga'ama. Namni tokko hojjechuutu irra jira, namni tokko qaqqajeessuutu irra jira. Kan ammoo akkuma adda mareen kaaftu jiru dhiiraa dubartiin ijoollee dargaggeessi manguddoon akka keessatti qooda fudhatan yeroodhaan kaanee fageessinee caamsaa keessa kaafne wanta kana namoota akka kaafne wanni kun akka milkaa'u akka nuti godhaa turre kan ammoo egaa hawaasa bal'aa wajjin kan godhaa jirru turres nuti immoo qooda nurraa eegamu itti gaafatamummaa nutti dhagaamee waan kana goonuu fi aadaan kun akka itti fufu goone. Immoo akkuma adda mareen kaafte baay'ee kan nama gammachiisu aadaan Oromoo keessumaa aadaan irreechaa haadha sirriitti dagaagee yoo arginu. Lubbuu meeqatti irratti darbee amma fakkeenyaa fi Bishooftutti yoo yaadanne jabana badaa sana akkasi sabni keenya dhume. Hadda handhuura Oromiyaa keessatti Finfinneetti irreechi kabajamu Odaa Sadeetti Bishooftutti iddoo namni keenya lubbuu isaatti kaffale dargaggoon keenya lubbuu isaatti dhabe kan hundumaa godhee innaa kana godhu nuti immoo asitti dagaagsu nurra jira. Gaafa biyyattuu dadhabee gaafa biyyattuu namni haqa isaa dhabee kabajachuu dadhabee asitti calqabne kan nu calqabsiisu kana egaa kanaaf jaalalaan itti gaafatamummaa nutti dhagaamee akkasitti hojjennee akka irreechi kun jiraatee itti fufu gochuu waan nurraa eegamu yaadaa turree gara fuulduraas akkasumatti itti fufna jenna. Galatooma irreechi faayidaan isaa guyyaa san achi wal gahanii bashannanii addaan deemuu qofa osoo hin taane akkuma isin nuyyuu kaayoo godhattanii wanni kun ijaaramuu qaba jettanii duraan itti kaatanii sababa kanaan mee Oromoo walii haa dhufu tokkummaa Oromoo ijaaruu irratti irra caalaa isaa Oromoon gadi bahee bara qeerroon gadi bahee falmatee osoo hin gahin dura walitti dhufiinsa guddaa ka jalqabeen irreecha kanaan namni walitti dhufee wal hubatee haala waan yaadullee wal dabarfatee waluu sirritti beekee haga ga'ullee beekee humna godhatee itti ka'uudhaa fi ka'umsa natti fakkaataan. Ilaa dhugaa kee jettu yaada baay'ee bareedduu kaafte gaafa Oromoo afaansaa cufamee taa'u Oromoodha tokkummaa Oromootu hin bileemaa kan ta'e aadaa Oromoo keessaa irreecha. Irreechi seenaa eenyummaa saba Oromoo irratti iddoo guddaa qaba. Har'ayyuu kaleessayyuu yoomiyyuu maalifiin Oromoon gaafa gadi bahee dubbachuu dadhabu jabana wayyaaneen qabdee ukkaamsitee irra turte sana dubbachuu dadhabu guyyaa irreechatti gadi bahee waan itti dhagahamu miidhaa saba keenya irra gahu hundumaa ibsaa ture. Kanaan achi darbee har'aayyuu irreechi Islaama, Kiristaana, Pheenxee, waaqeffataa hin jedhu hundumaa sanaa ol ta'ee gadaa taanee kan saba Oromoo walitti qabee hammatee jiru. Waan kana ta'eef kuni waan guddaadha. Kanatu tichisiisee nu deemsisiise. Inna irreechi immoo haqa saba Oromoo eegutuuf aadaa Oromoo isa guddaadha. Akkanaan dura gaafa sabni ukkaamamaa ture sana iddoo sabni walitti dhufee otuma ukkaamsamuu hafuura isaa baafatee tokkummaa Oromoo deebisee kan gadhaabe irreecha waan ta'eef
irreechi kabaja guddaa qaba aadaa Oromoo keessatti aadaa iddoo olaantuu qaba kuni itti fufuutu irra jira itti gaafatamummaan hunda keenya irra dhagahamuu irra jira kanaaf itti cichina nutis amma dandeenyutti kana jalqabas biyya iddoo biraatti toon dhaabbatin biyya Awurooppaatti gad dhaabne aadaan addunyaa keessatti guyyaa tokkotti biyya addunyaa hundumarratti kabajamu irreecha Chaanaan guddaan suni aadaan isaanii addunyaa guutuutti kabajamu guyyaan irreechaa garuu nama lama ta'ee tokko ta'ee amma fakkeenyaaf mucaan fira keenyaa tokko qubaashii dhaqxee Ispaanyitti guyyaa irreechaa irreeffatte kuni seenaa Oromoo keessa kana jechuun Oromoon guyyaa irreechaa sana addunyaa guutuutti irreeffata kanatu waan addaa isa godha. Irreechi irree keenya irreechi mallattoo Oromummaa keenya irreechi tokkummaa keenya ilmaan Oromoo tokko godhe. Yoomiyyuu namni wal dhabeellee namni walitti mufatellee irreecha irratti dhiifama walii godha. Irreecha irratti namni tokko garaa qurshoo waa tokko keessa qabaatee laga sanarra wajjin dhaabbatu. Achuma irratti dhiifama walii godheet achitti fixatee gala. Irreechi tokkummaa Oromooti. Irreechi eenyummaa Oromooti. Oromummaa dhiiga Oromoo keessa jiru mallattoo Oromooti. Tokkummaa Oromooti. Kanaaf ammas taanaan gara fuulduraas taanaan irreechi irree keenya irreechi tokkummaa keenya biyya keessattis baay'ee nu boonsu sirriitti sabni Oromoo aadaa isaa kabajaa jira. Ammas caala iyyuu kabajatee tokkummaa isaa jabeeffatee afaan tokkoon sabaaf sablammoonni biyya adda addaa Keeniyaadhaallee eessaallee dhufanii wajjin kabajaa jiru. Biyya adda addaadhaa biyya ollaadhaa dhufanii wajjin kabajaa jiru. Ammas caala ollaa wajjin wal ta'anii ollaa fira bitatanii irreecha keenya eenyuma caala iyyuu addunyaa irratti beeksisanii tokkummaa isaaniitiin jabeeffatanii akka kabajatan hawwii guddaa isaanii qabna. Nus immoo itti fufnaa irreecha keenyaan kabajanna sirriitti. Tokkummaa waliin qabna jennu kana waliin qabaachuu qabna jennu kana sababa garaagaraatiin hir'inni tokko mul'ata. Tokko ta'ee Oromoo waan tokko yaadee bifa tokkoon deemuudhaaf maal dhaamtan? Ani akka haadha siiqqee tokkootti waan ani ergaa dabarfadhu saba kootiif saba biyya keessaati Oromoon tokko ta'uutu irra jira. Oromoon walii galuutu irra jira. Wal mari'achuu amma dhugaadha namatti tola kunoo galmi aadaa murtii manni murtii saaqamuunu achitti walitti dhufanii araara buusuun achitti dhufanii walitti mari'achuun waan jijjiirama guddaadha namatti tola. Amma Oromoon tokko ta'ee ammufate walii galee wal mari'atee jaarsi hormaatti dhufin jaarsa qaba abbootii gadaa jiru abbootii amantee jiru walitti dhufanii araara buusanii tokkummaa malee nannu baasuun jiru. Oromoon walii galuutu irra jira. Oromoon waliin ajjeesiin Oromoon waliin fixiin walii galee tokkummaadhaan tokko ta'ee irreessa jabeeffatee araara malee nan Oromoo baasuun jiru. Araara ban nu baasa. Araara amma calqaban kana afaan tokkoon araarri kun cimee Oromoon tokko ta'ee Oromoon akka Oromootti awwallol dhiisiiti saba biraayyuu nan araarsuu danda'u akka abbaa gadaatti akka aadaa Oromootti akka duudhaa Oromootti Oromoon guddifannaa beekaa Oromoon gumaa bituu beekaa akka caaccuu kallachaatti Oromoon araara beekaa araara buusuu beekaa kanaaf amma araara calqabame kan ittaafufan araarraa bu'u tokko haa ta'an oo tokko ta'an irreensaa jabaata Oromoon tokkummaa malee nan nu baasu hin jiru. Ani ergaa koo dabarfadhu saba kooti lammii kooti Oromoo kootiif tokko ta'a tokkummaan nu baasa. Oo tokko ta'an irreen keenya jabaata. Oo araarri bu'e araararraa malee mufaaturra wanta argamu hin jiru. Kanaaf sabni keenya araara nu buusa tokkummaa keessan jabeessa rabbi araara nu haa buusu Oromoo idduutti hin jedha. Waa irreechaa dubbataa turree irreechi irree keenya irreechi tokkummaa saba Oromooti. Tokkummaa saba Oromoo durii kan diigamee ture diinan deebisee kan ijaare irreecha guyyaa irreecha firarra'e akkuma adde mareen kaafte guyyaan irreechaa guyyaa haraaraati. Namni qushoo wal godhatellee waliif qaba.
amma Oromoon sadarkaa amma jiru kana keessatti miidhaa guddaa keessa jira. Diina alaa dhufee fagoo dhufee wal miidhotoo hin ta'in biyyuma keessatti Oromoon miidhamaa jira. Xinnaan Oromoo dhumaa jira. Manguddoon Oromoo salphataa jira. Kana kan hiikaa kennuuf, kan furmaata kennuuf Oromoon wal miidhuu dhiisuu, wal ajjeesuu dhiisee waliin haasa'uu danda'utu irra jira. Sadarkaa fe'ettuu haa ta'u, sadarkaa mootummaa haa ta'u, sadarkaa warra haqa saba Oromootiif dhaabbanne jedhan taa'u, kun hunduu walii galee waliin haasa'u. Hiikaan qorichisaa waliin haasa'udha. Sanaa haala wanti furmaata Oromoof ta'u, nageenya Oromoof fidu, dacheen Oromoollee miidhame nama dhiisati. Manni Oromoo kan waggaa meeqa waggaa 100 ol jiraate qeensuun diigame gubate. Kuni fagoodha otoo dhufeen Oromootu balleessa akkanaa walirratti godhaa jira. Kuni dhaabbachuu qaba. Namni taa'ee waliin haasa'uutu irra qaba. Oromoon aadaa qaba. Warra abbaa gadaa, warra haadha siiqqee, manguddoonumtu gurguddoon namni marguddoota nama aarsaa. Gaafa gumaan dhufes kan nama raarsu eenyudha. Haadha sadarkaa sana darbee dacheen Oromootu dadhabe. Nama Oromoo dhiisi dacheen Oromootu dadhabe. Adeemsa Oromoo walirra deemu. Maaliif dadhabe? Hin gubata, bosonni hin gubata, xinnaan hin du'a, guddaan hin miidhama. Kanaaf Oromoon aadaa dur qabu sana keessa deebisee jaarsummaan waliin araaramuuf namni yaada addaa qabaatu sana yaada addaa qabaatu sana wal bira taa'ee walitti ibsee sana gochuutu irra jira malee dhaabbachuutu irra jira. Dacheen Oromootu dadhabe, sabni Oromootu dadhabe. Kanagaa kan hiikaa fiduuf dhalataa ammaa kana kan amma aangorra jiru hundinuu waliin haasa'u, wal tuffiin hafee, wal xinneessuun hafee waliin haasa'uu danda'utu irra jira. Oromooni kana hiikaan Oromoodhaaf kan ta'u.